Kafunya shama hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqabdi qabannee isiniif dhihannee jirra. Odeeffannoon keenya guyyaadhaa akka dhaamsaatiif akka gorsaatiif kan isiniif taatu osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin tura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godheen sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isiniif dabarsina. Hamatu guraan faana turaan affeerraa keenya. Amma yeroo gabaabduu keessa Dr. Tsaggaayee Araarsaatiif jawwee eeggadhu sanumaan duratti guutuu isaanii walaa marroo walaa jawwee walaa waan Oromoon niin qaba jettu tabakka takkatti isee hulaa cufattee warirriituu teessu eeggadhu. Sigale. Tanaafin awwaboon hin jarjarinaa. Ijoolleen amma dhukkee godhu jirti makalaakiyaa dhukkee godhu jirti kan fixu jirtan sunis obboleeyyan keessanii suuta ja'a wanni nan ijoollee awwabootiin juuf waan deemaa jira sirri quba qabnaa jechuudha. Kana irra duuluun isan barbaachisuu jennee jirra jechuudha. Ifiinuu duu jira nama ifiif ajjeesu jiru. Ummanni biyyaa yaa Rabbi maal keessa jira kaadireef kaabineen paarlamaan biyyattii bar qoonqoo gaafachuu jira nyaata nyaachuu dadhabne paarlamaan biyyattii nyaata gaafachuu jira doktarri biyyattii nyaata gaafachuu jira haya kan doktarri sadarkaa tanatti daabboon dhabeeju mee qotee bulaan maal keessa jira kana ilma keetii deeggarii siinja kana abbaa injifannootii deeggarii siinja mee namni kana deeggarii siinjuu diina keeti moo ilma keeti moo fira keeti naayi atummaan deebiif gaafa kana gubbaan ka gibira simma rawwanta godhu ummanni qotatee osoon hin qabne horsiifatee osoon hin qabne tokkicha qabu gurguree akka gibira isa gabbaru hattuurra jaare gara jabeeyyii jala ifirra waajjira sarraa hanga gandattirra jaare sigale dhukkee godhu jiraa jechuudha. Kana hunda PP maaliif godhu jirti? Only Christie's expelled. Kana hunda PP maaliif godhu jirti? PP'n ummatan qabdu. Bu'uura ummatan qabdu. Paartiin tokko yoo bu'uura ummataa qabaate bu'uura saasanin diigu. Silaa osoo Oromoorraa abdii qabaate Oromoo kutaan hin qoodu. Oromoo gandaan hin qoodu. Anaa Jimma ta'e tanaaf narra duulan. Anaa Harargee ta'e tanaaf narra duulan. Anaa Arsii ta'e tanaaf narra duulan siin jaa dhufe kaabinummaan guddaan suufa uffatee bara. Bar osoo namni Harargee ministeera ta'ee isa jala taa'u jiruuti. Jimaa Harargee irra murteessanii Harargee keellaarra dhaabanii Harargee miskiineessanii Harargee duru akka suuqitti namni itti yaa'ee irraa milkaa'u. Irraa fooqii ijaarratu naannoo biroorraa dhufanii diina hundachi baratan. Harargeen har'a warra diina baratuuf qaariyaa baasuu dhiisi ilmoo ifii qaraasisuu hin dandeessu. Harargee akkas turte san miskiineessa. Haya namni isa jala jiru kun maal sii godhu? Maal sii godhu? Haya waajjira keessaa Wallaggaa guutuu jira. Wallaggaa amma torba guutuu dhumu jirti. Mee Wallaggichi keessa guutuu taateef. Dura lafaa hausanu siyaasa ajandaan isaa jalaan baddu. Soomaalii PP'n ummata adda qooduun ummatuma aangotti isa fide adda filuun ummanni gaafa wayyaanee dura dhaabbatu beeki oggii walloddu'e Wallaggaa asii battisa lola. Gujii keessaa hidhiif nyaata. Arsii keessaa tarkaanfii fudhata. Harargee keessaa kuffisaa ummata akkasitti tokkummaa isaatiin aangotti isaan fide arra adda babaasuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Bu'uura ummataan qaban ummanni filateechin kaayyan kaayyoo ummataa harkaan qaban kijibduudha. Mee waan inaan poosti godhina jala gaddeemaa laala viidiyoo qaallicha sheeyxaantichaa sana afaan Oromootiin afaan federaalaa godhuu deemaa jennullee shawwateef jala nu oofu. Wanti ergamtuun isii qoftiin
wanni jechaa ture baga gammaddan baga gammanne maaltu harkame afaan oromoo afaan federaalaa ta'uuf deeman shawwadaa santu harkaa dhumate yele shawwadaa santu harkaa dhumate shawwadaan sun waan harkaa dhumatteef maal godhe bu'uura ummataa waan hin qabneef ummataa waan hin filataminiif siin jedhe waan ummanni gartee irraa barbaadu san takkallee waan hin guutiniif maal godhe gartee gowwaa fi gowwittii xiqqoo maallaqa harkatte tana ummata irra gabbubbaasee jechuudha. Keenya kun ka hubannoo qabne abaluu ija teenyaa nurraa ittiin bu'inaa abaluu miila keenyaa nurraa ittiin bu'inaa adeero ijji teenya ta diina keenya laaltee nurraan garri bu'aa maal qabdi meeji keessattuu ijoolleen Harargee faan namni piippiin Harargee irra miite ni jirti mee rabbi sodaatu daldala nu dhoorkitee keellaa nurra wanna gootee daldala nu dhoorkitee keellaa nurra guutee haati teenya abbaan keenya jimaa baadiyyaa irraa cabsee fiduudhaaf bakka meeqa qaraxaarra hoggii magaalaa geesse mee hoggii magaalaa geesse firii ilmaanii bitee wanni inni gurmurra fidu firii ilmaanii bitee galchuuf ni geessi mee namni Harargee irraa hin dhaladha jiufaan namni Harargee himatu faan abdiillee dheengadda ummata keenya akkasitti gartee wanni takka malee irra deeme naatoo takka malee akkasitti irra deeme san arra manni isaa beete mangistii fakkaata Republican Guardian eeggamu jimaan isaa qatti taa'oo waan hawwadaa hidhuufaaf enjoy godhu jira dhalaa gosa fedhe jijjiirrate warri abdiilleen gaafas buqqise arra bakka seenu dhabee birandaa tana Finfinnee tana yoo deemte namni ati gartee afaan Harargeetiin namni sadaqaa kadhate Harargee dur namni oggii beelee itti badu Harargee namni dur oggii gartee waan dhabe dhaqee itti dalagatu aboo hawwadaa jimaa cabsinaan barati miliyooneera ta'a makiinaa bitattaa bara bajaaj bitattaa bara arra hawwadaa sun maal fakkaatti mangallaa gartee loon keessaa yaa'an faras magaalaa guyyaa magaalaan ta'in hin fakkaattu namni hawwadaa irra waan afaan kutatu hin dhabne mee namni Harargee fi Injuufaan akkamiin namicha kana afaanillee namicha kana dubbata diinni guddoon Harargee qaallicha kanarra ni jira piippiin gaafa wayyaane akka Harargeen gaafa wayyaane akka namni miskiinoo ta'e Harargeen gaafa dargi akka namni miskiinoo ta'e gaafa Minilik kan jettan sana akka namni miskiinoo ta'e amma kana gubbaan gibira parsantii 35 itti gaxoofu jira maaliif nama isaanii dubbatuun qabuu jechuudha warrichi taa'u warra gartee qaalii isaa godhu warra yoo iyyaa janiin iyyu warra yoo harka baasaa janiin harka baasu warra yoo usaa janiin usu kana qofa bu'uura ummataa waan hin qabneef gartee yeessarii qofa walitti qabatee jechuudha haya wallaggaa biiroo keessa hedduudhaa siin jedhu oggii wallagga bira dhaqe akka wallagga jaalatu akka wallagga dhiyaatu wallaggi biiroo keessa isii guutu bar ilaa waajjira kiyyaa jaasii gale mee namni wallaggarra dhume ni jira wallaggaa dur dammaa fi dhadhaa muka keessa bosona keessaa quuftu arra magaalaa keessaafuu magaalaa faras magaalaa yoo dhayite dammaa dhadhaa ni garta gale dammaa dhadhaa ni garta mee wallaggi biiroo keessatti guutuu taate maal sii gooti gaafa wayyaane baay'anni keenyaahu waa xiqqishoo amma gartee jijjiiramni dhufe baay'anni Oromiyaa ni guddate bakka bu'ummaan paarlamaadhaa ha Oromoo ni guddate siin jedha mee paarlamaan guddachuun mee murtii Oromoo murtii dabaata Oromoo irra murtaa'uu deemtu takkatan inni morme naa himi mee naa himi nama hedduuchi keessa qabaachuun bu'aa maal sii qaba heddummini tiitichinuu wannarraa banatee nyaata haasa hojjaa irraa banatee dhugaa yoo heddumminaa tiitichirra guutu
mee heddumminiti tichaa waan godhin paarlamaa Itoophiyaa keessaa nama hedduu qabaatte maal sii godha mee naayim kana hunda teenyee takka takkaan ummanni keenya if gaafachuun anaafi sirra jirti jechuudha anaafi sirra jirti.